Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam naga jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa OMM. Akkuma beekamu miidiyaa fuula TikTokii kanarratti yeroo hedduu viidiyoo garagaraatiin asirratti dalagaa turee jira. Amma immootu miidiyaa OMM fuula TikTokii kana gara YouTube'itti ol guddisuudhaan Odaa Milk Media jennee YouTube'ii bannee jirra. YouTube'ii kanarratti nashiidaa eegallee jirra. Kanaaf YouTube'ii keenya kana subscribe gochuun, like gochuun, deemtanii viidiyoo achirra jiru nu daawwachuun akka nu jajjabeessitan isin gaafadha. Followersoonni kiyyiin namoonni followeraa kiyya taatan TikTokii kanarratti wajjin kiyya hedduu garri taru amma YouTube'ii irra taa'an ta'eef namoonni na jajjabeessuu barbaadanis osoo YouTube'ii kana deemtanii subscribe na gootanii hedduu natti tola. Namoonni dhugumaan na jajjabeessuu barbaadan dhugumatti akka deemtanii YouTube asirra argaa jirtan kan haaraa banee jira. Nashiidaas irra gadhiisee jira. Ammas nashiidaa haaraa dalaguudhaaf qophiidha. Kanaaf deemtanii akka subscribe naaf gootan kabajaadhaan isin gaafadhu. YouTube'iin kun kan nashiidotaa fi waan garagaraa, waan qoosaa, waan garagaraa irra dalannu yommuu ta'u, gama fuula TikTokii kana irra garasi turra waan ta'eef yeroo hedduu waan garasi dabarsinuuf akka dhuftanii garasi nu jajjabeessitan isin gaafadha. YouTube kana jajjabeessaa, na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Subscribe nuuf godha. Diraamaa Sona Jireenyaas TMN irra dalagaa turre gara xumuraa dhiyaannee jirra waan ta'eef amma isas xumura irra dhiyaannee jirra waan ta'eef akka TMN deemtanii seeraan like, share, subscribe gochuudhaan akka nu gargaartan gamanumaan isiniin jedha. Miidiyaa TMN irratti 11,000 ol dabarree jirra waan ta'eef followersoonni keenyas warroonni achirra jirtanis hedduu isin galateeffannaa. Diraamaa Sona Jireenyaa eebba isaatiif immoo of qopheessaa isiniin jedha. Nu bira dhaabbadhaa. Sponsoras nuuf ta'a isiniin jedha. Isin jaalannaa, galatoomaa, ulfaadha. OMM Odaa Milk Media.